akkam jirtu kabajantootaa fi jaallatamtoota ijoollee waaqayyo warri waaqayyoo isin qarqaare guyyaadhaati isin dhaqqabe ashuu guyyaadhaa dhageettanii ba guyyaa dhageet waaqayyoon nu qarqaare waaqayyo si qarqaare kallattii nuti jirru haala gabbu'aaf ol ba'e hunduma keessattiyyuu gadillee buuteeraatu olillee baateeraatu waaqayyo si qarqaare gadi buuteellee jiraattu addee gabbuutee waaqa si qarqaare miladhaan baasan ture olillee baatee jiraatullee adoo waaqi isin qarqaan inni ol baatee dandeettee jiraa turte qabeenya kennaan himatu guyyaa dhadhaqan waan dansaa hojannee fi tolooma kennaan himatu waan qulqullummaa waan dansaa waan waaqayyo jaallatu callaa hojannee guyyaa dhadhaqanne waaqayyoon nu qarqaare mal araara isaatti nu baay'ate mal tolooma isaatti nu baay'ate mal araara isaatti nu baay'ate irra darraa isaatti nu baay'ate silaa akka irra darbaa kennaan silaa banneerraa waaqayyo irra nu darre lakkiseetuma akkasuma cubbuuteena nu dhiise araara fiiti dhiiga fi kafannoo gubbatti jisse yaadate nu lakkise hadhaan nu dhaqqabe mal silaa banneerra turreeyyu baga waaqayyo si qarqaare baga waaqayyo nu qarqaare waaqayyo galateeffadhu adduma jirtutti galati sige waaqiyya sitti na qarqaare jedhime ammuma dubbadhuun ta'in nami dhagarte nami dhageette jecha kana nami dhageette sagaleeta nami dhagarte chaanelii kana amma ka dhage'aa jirtu baga gammadde baga waaqayyo si jiraachisiin jedha malee waan biraa siin jedhaa hin jiru amma kootuudha waa sitti hima baga waaqa na qarqaare galati sii ta'u jedhi waaqa galateeffadhume daqiiqaa tokko kenniif waaqaaf hujii ta'e sa'atii damii afur guutu dhimma mataa keetiirra deemuu dandeetta dhimma mataa keetiitiif jiraachuu dandeetta amma immoo daqiiqaa muraasa kan daqiiqaa 2-3 caalle kan galati sige waaqiyya jedhime ma waaqayyo eebbise akka waaqayyo si qarqaare mee daqiiqaa tokko gattee yaada waaqayyo si qarqaare malee silaa karaa sanfa dabartee dhuftan turre besilaa guyyaa kan fafaddeerta besilaa addee tana dhaqqaddan turreeti waaqayyo si qarqaare ammoo galati waaqayyoo faatu haala bu'aa keessa jiraattel haala olbaa keessa jiraattel haala dansaa fi hamaa keessa jiraattel waaqayyo si qarqaareera waaqayyo galateeffadhu sagalee waaqayyo yennaa dubbattu akkasi jedha Ermiyaas 43 lakkoofsa 13 gubbatti yennaa dubbatu Ermiyaas akkasidha yennaa dubbatu Ermiyaas kolbaa Israa'eliiti akkasidha ammas waaqayyoon itti fufee akkana jedhe hadhas ammas ani waaqayyoodha darbeesi kan jiraatu anuma harka koo keessaa waan tokkollee baasuu kan danda'u hin jiru wantaan hojjedhu garagalchuu kan danda'ullee hin jiru jedha galati waaqayyoo faatu hin gammaddu ati namni waaqaan jiraata eegar kasaa keessaa waan tokko eegar kasaa keessaa waan tokko baasuu hin danda'anne ta'e eegar kasaa keessaa wanni tokko baduu hin danda'anne ta'e eega waa inni si yaada eeganni waa inni si karoorsa eegan waa inni jireenya keetiif kennuuf jireenya kee irratti hojjetuuf inni karoorsa wanni biraa nami biraa qaami biraa dhufee garagalchuu hin jirre ta'e mateettare galateeffadhu dhugaasiin jedha eega waan waaqayyo naa yaade eega waan waaqayyo naa godhuuf ka'e qaami biraa dhufee garagalchuu hin dandeenye ta'e ammaaf hin galateeffannee ta'e haleluuyaa galateeffadhu dhugaa waaqayyo si qarqaareera galateeffadhu dhugaa waaqayyo si jaallata waaqayyo si eebbisa galateeffadhu hin ta'ini galateeffanna waaqayyo nu qarqaareera galateeffadhu waaqa dansaa arganne ka bara baraan darree jiraatu ka bara baraan darree le'u isa arganne isa argachuun kenna carraa guddaa isa argachuun kenna hin carroonne carraa guddaa arganne carraa irra deebiin kan arganne carraa guddaa haleluuyaa isa argachuu qofaaree isa argachuu jechuun bara baraan jiraachuudha nuti fooniif hafuura keenya yoo gargar hin bahee deeme yoo bara bara akka jiraannu abdii guddoo qabna waaqarraa galati yesuusiif haa ta'u waaqa maqaa isaa eebbifamu ati ammoo haala feete keessallee jiraadhu ati ammoo gabboo feete keessallee jiraadhu ati ammoo haali sitti tolee hin jiraatu yoo fedhe ati ammoo haali sitti tolee jiraadhu yoo barbaachisaa ta'e galati yesuusiif haa ta'u waaqayyo ammoo akkana siin jedhaan yoo ati gabbuutee jiraatte yoo ol baatee jiraatte waaqayyo waan siin jedhu yoo ol baatee jiraatte akka ati ana malee nami hin jirre akka ati ana malee nami bii hin jiru hin jenneefi ani ammas waaqayyoodha ammallee waaqayyoodha siin jedhaan bila rakkina keessa jiraattellee ani ammallee waaqayyo siin jedhaan haala barbaadde keessallee naa jiraatte waaqayyo ammallee waaqayyo amma yallaallee moti bara baraan darree ka jiraatullee anuma harka koo keessaa waan tokkollee baasuu kan danda'ullee hin jiru galati yesuusiif haa ta'u harka koo keessaa waan tokkollee baasuu kan danda'u hin jiru
Haleluuyaa. Waan gochuu barbaade, wanta hojjechuu barbaade garagalchuu kan danda'u, oolchuu kan danda'u, hambisuu kan danda'u hin jiru. Mootummaa wanta tokko hojjetitaaf karoorfatee deemuu danda'a. Qaamni biraa ammoo waan hojjechuu barbaade, waan raawwachuu barbaade garagalche mormee hambisuu danda'a. Ati anilleen karoora keenya waan tokko hojjanna jenneetti deemuu danda'a. Garuu qaamni ta'e tokko jiree nu mormee nu faalleessee hojjechuu dhabuu dandeenya. Waaqayyo garuu akkana siin jedha. Akkasi caalu sitti himaan, akka jabaa ta'e sitti himaan, akka isa dhugeeffatu sitti himaan, akka isa biraan deebine sitti himaan. Maan jedhee natti hima jettu ta'e akkana jedha. Ammas Waaqayyo darbeellee kan jiraatu anuma harka keessa waan tokko baasuu kan danda'u illee hin jiru. Waa hojjedhullee garagalchuu kan danda'u hin jiru. Galati Yesuusiif haa ta'u. Eeganaa harka Waaqayyootiif kennaa koot. Eeganaa harka Waaqayyootiif kennaa koot. Rakkinni nuti keessa jirru haa dagatamu. Haalli nu keessa jirrullee haa jiraatu. Garuu Waaqayyootiif kennaa koot. Waaqayyo harka isaa keessa waa hunda jira. Harka isaa keessa waan tokkollee baasu fedha isaatiin harka isaa keessa waan tokko baasuu kan danda'u hin jiru. Galati Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyoon si eebbisu eebbifame. Jireenyi kee haa eebbifamu. Bari kee haa eebbifamu. Hojiin kee haa eebbifamu. Karaa baatee galtu hundatti eebbifame. Waaqaan jiraadhu. Waaqaan jiraadhu. Waaqaan lakkisin. Yoo sita toluu dhabellee Waaqa waaqeffadhu. Waaqa galateeffadhu. Waaqa galateeffadhu. Isa bara baraan darree jiraatu kan. Wanti biyya lafaa sanarra faarfamu gootoleen garagaraa faarfamuu danda'a. Mootoleen garagaraa faarfamuu dandeetti. Ta'uu malee ammoo bara baraan jiraachuu hin dandeettu. Seenaa gootota garagaraa faarsuu dandeenya. Ammaan duuba seenaa isaatti faarfama malee waan tokko gochuu hin danda'u namichi faarfame. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Ka bara baraan faarfamuu qabu. Ka bara baraan jiraatu. Galata Yesuusiif haa ta'u. Ka bara baraan sadabuu qabu. Ka bara baraan jiraatu. Yesuus ilma Waaqayyooti. Yesuus jiraataa ilma Waaqayyooti. Haala ati keessa jirturra Yesuus jiraataadha. Haala ati keessa jirturratti rakkina keessa nama jirtu. Haala garagaraa keessa nama jirtu Waaqayyo akkana siin jira. Sitta cufanteerti. Waan barbaaddu dhadde karaa sitta cufame bayaagala dhadde Waaqayyo akkana siin jira. Ati yoona akkana jedhu dandeetta. Waaqayyoon dhaggu kadhadhee sila yoona haga ammaatti Waaqayyo akkana dhaggu dhabe. Kadhadhee sila yoona Waaqayyo akkana dhaggu dhabe. Bakka ka'ee deema yoo jettullee deete Waaqayyo akkana siin jira dhabe. Ammallee Waaqayyoodha. Rakkina keetirraa Waaqayyo ammallee Waaqayyoodha. Gaafii keetirraa ammallee Waaqayyoodha. Hibbooti yerratti gaafiti yerratti jireenya kee yerratti ammallee Waaqayyoodha. Darree jiraatallee bara baraan jiraatallee. Haleluuyaa. Waaqayyo hadha gaafiti yerratti hibbooti yerratti waan karaa bayana dhoogu irratti waan hojjedhee milkaa'uu dadhabe irratti waan deemee bakka hanga'uu dadhabe irratti Waaqayyo akkana naan jedhaara. Waaqayyo akkana siin jedhaara. Waaqayyo akkana nuun jedhaara. Ammas Waaqayyoodha. Darreellee kan jiraatu anuma. Harka koo keessaa waan tokkollee baasuu kan danda'u matumaayyuu hin jiru. Waa hojjedhullee waan karoorsellee kafaallesu ka garagalchuu danda'u hin jiru. Angoo tokko kana caalee angoo qabu hin jiru. Jireenya keeti eebbisuuf angoo qaba siin jedhara. Jireenya keeti balleessuuf, jireenya keeti miicuuf, jireenya keeti rakkisuuf, jireenya keeti rakkina galchuuf kasitta karoorfatullee haadha ga'uuti. Waaqayyo akkanadhaa jira. Harka koo keessaa waan tokkollee baasuu kan danda'u hin jiru. Ati harka Waaqayyoo irratti. Ati Waaqayyo si jaallateera. Ati Waaqayyo si eebbiseera. Hadhaa si dhaqqabeera. Kana harka isaa keessaa bahu, harka isaa keessaa si baasuu wanni danda'a tokkollee hin jirtu. Kana gara mana Waaqaatti deebi. Gara Waaqayyo deebi. Kottu gara Waaqaatti. Kottu gara tokkummaa qulqullootaatti. Waaqayyo waliin waaqeffanna. Waaqayyo waliin eebbinya. Waaqayyo waliin leellinya. Waaqayyo waliin eebbinya. Waaqayyo waliin galateeffanna. Haleluuyaa. Waaqayyo waliin eebbinya. Waaqayyo waliin galateeffanna. Kottu obboleessa kiyya. Kottu obboleettii. Kottu gara Waaqayyooti deebina. Waaqayyo ammayyuu an jiraata jedhaara. Waaqayyo ammayyuu an jabaa jedhaara. Waaqayyo ammayyuu an darbee jiraadha jedhaara. Harka koo keessaa ammayyuu Waaqayyo kanadha. Harka koo keessaa ammayyuu waan tokko baasuu kan danda'u hin jiru jedhaara. Waa hojjechuu barbaade, waan gochuu barbaade garagalchuu kan danda'u, faalleessuu kan danda'u, oolchuu kan danda'u hin jiru jedhaa jira. Kottu gara Waaqayyo deebinaa obboleessa kiyya. Kottu gara Waaqayyo deebinaa obboleettii. Hin ta'ine amma yeroo hin ta'e. Amma yeroo ati fayyadu. Amma yeroo ati jijjiiratu. Amma yeroo ati daladdee bakka ga'uu dandeetta. Amma yeroo ati karoora keeti kaa'uu keeti galmaan ga'uu dandeetta. Kanaaf ka'aa hin kaana. Ka'aa hin hujanna. Ka'aa gara mana Waaqaatti deebina. Ka'aa gara qulqullummaatti deebina. Ka'aa gara waan dansaa yaaduutti deebina. Ka'aa wal dhiibuu dhiinye wal hammachuutti deebina. Ka'aa wal jibbuu dhiinye wal jaalachuutti deebina. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yoo guddattee baay'atte ganni keenya 80 90 gidduu dhumata.
ganna 80 jiraannuuf jenne ganna barabaraan jiraannu san akka fijalaan cunne karaa sana akka ifittan cunne balbala isaa akka ifittan cunne hadaraa obboleessa kiyyaan siidhama hadaraa obboleetti kiyyaan siidhama gara waaqayyootti deebi gara waaqayyootti deebi waaqayyo si jaallata waaqayyo si gargaara haala ati keessa jirtu keessa waaqayyo si baasa rakkina keessa jiraata rakkina keessa waaqayyo si baasa gara waaqayyootti deebi waaqayyo gaafadhume waaqayyo kadhadhume waan inni barbaadu waan barbaade waaqayyo kadhadhume waan qulqullummaa waan dansame waaqayyo kadhadhu walii kennaaf haa kadhannume walii kennaa bakka haa qabaannuutime walii kennaa yaaduu haa jalqannuutime qixa wal miinu wal jaalachuu qixa wal balleessinu wal jiraachisuu haa yaadannuutime maarchii godha obboleessi kennaa badeedha biyya teenya keessatti kallattii garaagaraatiin lubbuun namaa badaa jirti. Lubbuu sana ammoo akkasii hin banneef anaaf ati gahee guddaa kana kai hidhannee kana hin teennu ka'in kana waaqayyotti iina qulqulluun karaa gubbaa jigaa jira. Biyyi teenya sababa kanaaf hongeef kallattii garaagaraatiin raafamaa jirti jeeqamaa jirti. Maarri kootu gara waaqayyootti deemnee waaqayyoo gaafannaa obboleessa kiyya. Dhuguma siin jedha kootu gara waaqayyoo deebinaa furmaati waaqa bira jira. Kaammallee waaqayyoo jedhu kana kaammallee an jiraata jedhu kana deebinee waa gaafannaa kootume. Ka bara ammallee darree jiraatu waa gaafannaa kootume. Kadha jiraatee bor dhabahu mootummaa gaafati gaafii gaafattu mootummaa hadhaan goro ture bor bu'uu danda'a bor jiguu danda'a bor ari'amuu danda'a bor du'uu danda'a. Nami hadhaa an guddaa jedhu kaati waa gaafattu bor jiraachuu dhabuu danda'a. Waaqayyo garuu deebii kanaaf eenyu akka waa gaafachuu qabnuuf eenyutti akka iyyachuu qabnuuf deebii nuu kennee jira. Ermiyaas 43 lakkoofsa 13 gubbaatti. Ermiyaas 43 lakkoofsa 13 gubbaatti waaqayyo deebii guddaa nuu kenneera. Karaan jireenyaa kam akka ta'e nutti himeera. Eenyu akka gaafachuu qabu eenyu akka gaafachuu qabnu nutti himee jira. Kan jiraanne kadha qofa jiraatee bor dhabamu gaafa gaafanne wamaa argannu irra bor addee gadhiisa. Bareedinni qaama keenya bareedinni keenya kan nuti hadhattiin korre bareedinni hadha nuti moodilistiittiin teene kallattii garaagaraatiin waan garaagaraatti hojjechaa jirru kun hundinuuyyuu hin darba guyyaa tokko. Inni hin darbine ammoo jiraataa ilma waaqaa Yesuus qofa. Yaa obboleessa kee yaa obboleettiitii ergaa tokko sii qaba. Galgala kana ammoo sagalee tokko sii qaba. Guyyaadhaan ammoo jecha tokko sii qaba. Innis maan jedha seeta gara waaqayyootti haa deebinu. Waaqayyo ammayyuu deebiin jira jedha. Waaqayyo ammayyuu an waaqayyoodha jedhaa jira. Waaqayyo ammayyuu an waaqafiin jedhaa jira. Darreelli kan jiraatu ana jedhaa jira. Harkasaa keessaa waan tokko baasuu kan danda'u hin jiru. Waan hojjechuu barbaade waan inni gochuu barbaade garagalchuu kan danda'u hin jiru. Kanaaf gara waaqayyootti deebinee waaqayyo waa haa gaafannu waaqayyo irraa waa haa barbaadannu waaqayyo haa kadhannuuti. Guddaa eebbifama chaanalii kana ammoo subscribe like share gochuu hin dagatina.